السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو قالي إلمان أرمو bakka jirtan hundatti nageenyi hoo qilleensarraan isin haqa qabu jecha arraas barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabannee dhufnee jirra. Barnoota keessan hordofaa, laayik, sheer, sabskraayib, koomaanti godhaa. Yaada qabdan achi jalatti kaawwadhaan isiniin ja'a. Garuu barattoonni kutaa kudhanii kun wallee akka Itoophiyaattis waan jiru na fakkaata. View keessa yeroo laalu wanni irra caalaa guddaa takka wanni viidiyoo keessan dalaguun dhorkee dhugaa jiru isinitti himaatti isinii wajjin deemna. Warreen viidiyoo gadhiifamu daawwatu hin jiru dhugaa rabbii jechuudha. Osoo isin viidiyoo kana daawwattanii yookaan hamileedhaan waliif himtanii waliif sheer gootanii wal cinaan nu cinaa dhaabbattanii haala gaariin view keessa laalleeti isin cinaa dhaabbanna. Akkuma Itoophiyaattuu barattoota kutaa 9 fi 12 qofa warreen irra caalaan onlaayinaanis hordofaa jiru jechuudha. Kanaaf laayikii yeroo isin irraan fudhattu yoo laayikii gootanii harki isin irraan muramu isinuma fayyada waan isin fayyadaati wanti kun laayikii, sheer, sabskraayib gootanii eenyu sabskraayib hin godhin eenyu laayik hin godhin laallee agarra. Na irra caalaan keessan viidiyoo bantanii laaltanii laayikii, sheer, koomaantii, sabskraayibii akka waan harki isin irraa muramu hin gootanii waan akkanarraa waan isin fayyadurraa ibduuban deebina waan isin fayyadutti laayikii miti. Tabiraatu deemtanii yoo laayikii gootan isinuma fayyada malee wanni isin laayikii, sheer, sabskraayib gootan isin miidhuu barnoonni sun akka daddabaree hoogasitti gadhiifame isin dhaqqabu godha. Kanaaf haala kanaan laayikumaa, sheerii, sabskraayib, koomaantumaan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatanis chaanaala kana waliif qooda mana barumsa jirtan keessatti kan arge kan hin arginiif qooda waliin qooddadhaa waliin irraa baradhaa isiniin jenna. Barumsa keessan irraa abdii hin muratinaa. Barumsa keessanii waliin turtii gaariin isiniin jenna. Nagayaatti barnoota keessanii waliin gisee gaarii qabaadhaa. Barumsaa waliin turtii gaarii itti fufa barnoonni keenya. Mata dureen keenya kan arraa maali? Market equilibrium. Market equilibrium. Isin tun egaa konseptiin mata dureen kun taayitiliin kun taayitilii baay'ee barbaachisaa fi namni hunduu baruu qabu irraa hubachuu qabudha. Sirriitti waan inni dubbachaa deemu isiniif hiikaatiin deemaa na hordofaa. Market equilibrium. Kana jechuun maali? Market equilibrium jechuun mata duree irraa eegalla yoo mata dureen hin hiikamin barumsi kun hiikames maal isinii walaalee. Kana jechuun madaalli gabayaa madaalliidha jechuudha. Madaalli namni hin beekne hin jiru. Madaalli jechuun gaa wanta akka waliin madaalanii wanni gamalachuu wanni sun isteet baalaansii ta'u gamalachuun wal qixa ta'u jechuudha. Gamaa fi gamanaanis barbaadaanis dhiyeessaanis amma fakkeenyaaf demand and supply asirratti theory of demand and supply barachaa turre demand and supply irratti demand fi supply innis asirratti maali isteet baalaansii asirra wal qixa ta'a jechuudha. Gizee kun surplus ta'u gizee kun surplus ta'u kunis shorteejii ta'a. Yeroo kana maali wanti kun wal madaalee jira jechuudha. Haa irratti haa dabalu asirratti pooyintii san irratti jechuudha. Pooyintii san irratti EM san irratti wanni sun isteet baalaansii ta'uudha jechuudha. Okay, continue. Wanta kara konseptitti adeemnu. General case. Case waliigala halaallu. General case term equilibrium means the state of rest. State of rest. State of balance jechuu barkaraa biraatiinis ingiliffaan isinitti hin jijjiiramin state of balance. Statein sun jechuudha walqixa ta'u, resti ta'u, balance ta'u kanuma jechuudha. The context of what? Context of markets analysis equilibrium refer to market conditions that one achieved 10%. Okay? Iddoo hundarratti jechuudha. Conditions sun maali? Naannoon isaa hundinuu occur when quantity demand of commodity
quantity demand of commodity hoga jennu quantity demand irratti meeshaan barbaadame san hamma barbaadameen jechu equal hawal qita tahe eenyu wajjin quantity supply of commodity isa dhihee isaa sanii wajjin barbaadaa fi inni dhihaatee achirratti magaalaa sanirra jiru ati kabitachuuf dhaqee fi namichi waa gurgurachuuf geesse sun walqixa walirraa arkachuun san maali meeshaan hammi barbaadame san gabaarra dhiyaachuu fi namni isii san barbaade hammi isii san barbaade waan barbaade san qixxee sanitti qixxee isaatiin osoo sanis hin dabin osoo sanirraa isin hafin qooddatee fudhatee wal jijjiirratee galuu jechuu gabaabumatti kana jechuun maali asirratti jechuu the quantity demand of commodity meeshaan hamma barbaadame san fedhii barbaadame waliin equal ta'uu state balance ta'uu yookaan state rest ta'uu in the quantity supply of commodity eenyu wajjin quantity supply wajjin jechuu inni kun maali formulaan kun term of what equilibrium example of what equilibrium check balance is state balance ta'uu wanni san jechuudha okay continue this quantity produce an equilibrium wanti oomishamee dhihaates equilibrium walqixa kan ta'u pricing illeen market inni hundinuu maali market clearing price isaan hundinuu maali wal fakkaataa waliin wal madaalu jechuudha asirratti kana jechuun maali derivation of isiniif gala sirriitti isiniif gala isinitti jarjaru sirriitti isiniif gala yoo na hordoftan jechuudha yoo na hordofne maa isiniin galu yoo viidiyoo kana sirriitti hordoftaniin xumurre isiniif hin galu konseptiin kun jechuudha okay continue dabarfadhu the derivation of equilibrium halagaa derivationii amma fakkeenyaaf akkamitti equilibriumiin kun ibsama akkamitti yeroo dalagamus kaalkuleet ta'a haala kamiin deemama akkami karaa lamaaniin wanti kun state balance ta'uu danda'a irratti dubbannaa jechuudha sirriitti na hordofi derivation of equilibrium having seen the theory of demand and the supply theory lachuu irratti jechuudha we can now bring them together garte together to see ammallee jechuudha how yeroo laalu together goone yeroo adda baafnee wanna kana ija keenyaan laalu how akkamitti the buying decision warra bitu sanii fi buying fi decision of household amma fakkeenyaaf maatiin tokko waan bituu barbaade san yeroo bituuf deeme jechuudha householdin maatiidhaan beektan household warra maatii tokko fakkeenyaaf maatiin tokko waan barbaade qaba fedhii qaba willing and able to pay qaba fedhii sanirra dhaabbatee waan takka bitachuuf gabaa deema and selling decision of firmiin beektan warreen daldalaa jechuudha warreen gurguratu decision firm yookaanis firm yookaan interpreneroota fakkeenyaaf dhiyeessa warra magaalaa dhiyeessan jechuu firmiin abbootii qabeenyaa jechuu barkaraa biraatiin waan biraami interact to the what determine the price of product and quantity actually what bought and sold bittaa gurgurtaa irratti jechuu wanni hundi walqixa kan argamu akkuma reefa jennee sanitti jechuu isaan kun hundi maali market equilibrium jennaa waan kana irratti market equilibrium explain gisee goonummaa jechuu haala kanaan ibsama fakkeenyaaf kootu balance between demand and supply okay balance kootu market equilibrium irratti jechuudha fakkeenyaaf amma market equilibrium jechuun fakkeenyaaf gabaa wal madaalaa hoga jennu karaa biraatiin explain gisee goonu balance between isa balance gaa namni hin beekne jiru state balance jechuun wal qixxaatu jechuudha wal qixxaatu eenyu fi eenyu
balance between eenyu tu wal qixxaachuu deema eenyu gidduutti jechuudha. Demand and supply and supply jechuudha. For eessarratti commodity dhiyeessa dhiyaatu irratti wanta maal meeshaa achitti argame isaanii irratti jechuudha wanti kun. Hordofaa jara keenyaan yoo isin bartanaan gammada malee waan akka isin miidhamtanii fedhu an miidhamee isin hin miidhamuu qabdanii of miidhee isin fayyaduudhaan fedha. Asirratti sirriitti hordofi. Wanti dhiyaate san jechuudha balance between demand and supply for what commodity. Asirratti jaree lamaanuu maali? Isaan lamaan jidduutti walqixa yookaan madaalliin godhame sun maali? Market equilibrium jennaan. That what? Ammallee hoottu. Is equilibrium occur when the quantity demand by the what? Buyer equal quantity supplied by seller. Amma gaa kun maaliif deema? Yeroo kana asirratti maaltu isaa wal qixa ta'uuf deema? Laaladhugaa. Hoot. Waan inan siin jee sirriitti hordofaa deemi. The demand by what? Buyer equals the quantity supplied by seller in particular market. Gabaa takkarratti jechuun warri dhiyeessuun bituu fi warri waan silaa barbaadan san bitatuu fi diimaandoonni waan barbaadan bitatuu fi sappilaayoroonni ammas waan qaban san itti seelar gurguratan jechuudha. Seelar itti gurguratu suni particular market achirratti particular market wal qixxaatuudha particular ta'uudha. So that market clear achirratti wanni hundinuu state price jennaan. Pricing cheekarii jechuudha. Pricing keetii fi wanti ati barbaadde sunis wal madaaluudha jechuudha asirratti. Ammallee it is what condition that once it is achieved tend to present because economic agency have what? No initiative. Achirratti ilaali. Fakkeenyaaf hootu. Sadarkaa price jechuudha. The price level which the market reach. Achirratti jechuudha. Marketiin sun waan barbaade sanii reach. Richii gaamma yoo barataa kutaa sagalii teemalee ni beeka. Rich. Waan barbaade sanii yoo badhaatuu taate. Ani equilibrium is called what? Dhageeffadhaa bakka kanatti isiniif ni deebi'a. Price level sadarkaa gatii maallaqaatti jechuudha. Sadarkaa gatiitti which the market reach magaalaan takka waan barbaadu silaa barbaadaan barbaaduu fi waan dhiheessuun yoo tujjaara taate yookaanis quuftuu taate equilibriumiin kun madaalli maali jedhama? Market equilibrium jennaan. Inni maal jeeni? Market clearing or equilibrium price. Naaf inni isa akkuma tokko jechuu deemna jechuudha. Gartee haala kanaan laaltu. Kootu. And the corresponding quantity is called what? Equilibrium quantity. In the equilibrium price in the free market. Okay? Asirratti gartanii mootummaa hoota. Wanti kun equilibrium pricing kun free market irratti gabayaa bilisaa irratti demand by the market force of demand what? And the supply. Wanni kun irratti madaalli sirriitti harkataa jechuudha. Kootu. Suppose ja kennama halaalu haala kamiin kennamni isaa kennama. Kennama irratti imma shalaggiin isaatis gama lachuunuu market demand fi market supply is wal qixata. Shalaggiin gama lamaaniin dhufu steppiin orderiin isaa gama lamaaniin kan dalagamus wal qixata jechuudha asirratti state and balance yookaan state and rent khatti jenneen sanii san tahaa jechuudha. Yoo san ta'uu baate wanni san approximately dhaan dalagamee hoggadhuma irratti yeroo haamu jechuudha. Akka fedhetti madaalliin gama lachuu wal qixa ta'uu qabaa jechuudha. Yoo wal qixan taane wanni san equilibrium price miti. No equilibrium price dha jechuudha. Gartee? Kootu. Hordoftoota kiyya gaadhiifama yoon isinii jarjarees hamilumaan isiniif gadi fageenyaan ibsu ture. Waliif qoodaa isin warri kutaa kudhanii kun hin jirtanii irra deebi'een isinii himaa hadaraa akka jirtan ni jirra ja'a falmadhaa. Yookaan nan koomatina. Hootu dhageeffadhu sappoozii.
market demand and the supply sketch yeroo amma sketchiin bifa gabateetiin ilaallu jechuudha are given as show in the table below akka gabatee kana gadiitti gizee keenya ilaallu bifa sketchiitiin keenya bifa giraafiitiinis keenya haala giraafiitiinis yoo keenya akkas ilaallaa jechuudha hootu gaamma achirratti barwa achuma finna isiinu sketchumaa fi giraafiidha haala lamaaniinuu ibsamuu qaba wanni takka yeroo dalagamu hootu price per shirt demand supply market position jeeti akkanatti step kana kahamee ni jira jechuudha gartani price shirt demand supply market position hala kanaan kahamee jira jechuudha amma fakkeenyaaf gatiin shirtiidha 5 rice ni dabale jechuudha 5 rice ammallee 10 rice ammallee 15 rice teeti 20 irratti maal ta'e stable ta'e asirratti equilibrium ta'uuf deema achi gadiinis ganaa isuma sanii waliin wal madaaluuf deema beekadhu stable iddoo pooyintiin lameenuu irratti wal qixa taatu jechuudha iddoon amma isinitti agarsiisu jiru kun jechuudha maali iddoon kun equilibriumidha hootu amma haala kamiin laalla asirratti haala kamiin laalla amma asirratti rice ni dabale demandiin 7 supplying 0 maal ta'e shortageidha jechuudha hanqina qaba ni hanqate maaliif humnaa wanta silaa barbaadamu san state balance eessatti argame state balance gaditti argame irra taatee argame jechuudha leezaantii argame ammallee 10 rice 10 eessa galatti price per shirt irratti gatiin isaa ni dabale ammallee 5 1 je ammallee shortage qaba hanqina qaba asirra maal ta'e asirrattis eessaa gatte sanii gatte jechuudha gartee ammallee rice ammallee 4 2 maal ta'e shortageidha maayinasiin kaayamee jechuudha market position irratti wanti kun sirriitti isin dubbisa keessatti adda isiniif ba'a amma kuma waan inni isinitti agarsiisu qofa raala pooyintii kanarratti pooyintii state balance jenneen kana surplus amma kun qabxii barbaadamu sanii olitti argame greater than ta'ee argame fakkeenyaaf gartee greater than ta'ee argame kunis maali amma 25 to 4 demand irratti 2 supply irratti maali 4 surplus humna ol ta'ee argame plus jennaan kunis 1 5 takka kunimma demand jalatti takka supply jalatti maali ni dabale asirratti supply jala ni dabale wanni kun opposite side ila yeroo hundaa'u demand and supply faallaa waliitii vice versa jennee isin barsaa turre amma dura haala sanii dhaabbattanii waan kana kan dalayte wanti wal qabachaa deemees kadhumaatti jechuudha kanaaf asirratti yeroo dimaandiin hir'ate maal ta'a humni dabalaa jechuudha amma asirratti 4 supply dabale surplus marketiin ammoo surplusida ni dabale hundileen excessidha amma kunis excessi gartee kunis surplus qabxii barbaadamu sanii olitti argame jechuudha kanaaf sartii fall price irratti ma sartiin kun fall ni kufe kun ammoo as jalatti surplus ta'e jechuudha gartee wanti kun state balance ta'uuf deema wanni kun amma haala kanaan ni dabarfanna ni dhufna jechuudha bifa wannaatti yeroo seennu hootu above table irratti akka laalletti jechuudha show how market equilibrium is what reached gabayaan kun waan barbaadeen reachidha jechuudha in the price of what shirt is say bir 15 the quantity demand is for unit of shirti number of unit in isa jechuudha but quantity supplying as irratti quantity supplied is only 2 unit of shirt
kunammoo 2 unit of shirt hala kana resulting isa shortage of 2 unit da jechuudha unit isa maali shirt da shortage garte shortage ni hanqate jechuudha asirratti kanaaf unsatisfied buyer will beat the what price up pricing kenya up ida ni dabale rising ammallee asirraan rising pricing kenya dabale will reduce shortage maal jette bareedu ayee hot hala kanaan jechuudha the price shirt rise supply is supply unit of shirt is the amount of demand is only 2 unit of shirts okay hala kanan as the result of surplus resulting is a surplus of 2 unit of shirts in the surplus will cause price of shirt to fall as unsatisfied seller bid in the price down pricing kenya down as price of fall in of a surplus in diminishing as table show in the what there is only one price of shirts in between okay nega